kan akka kee nama gorsu, kan akka kee gubbaan mo'achiisu, kan akka kee yaa Waaqayyo hidhaa namaa hiiku, kan akka kee keessa namaa dubbisu, kan akka kee gadi bira namaa galu, kan akka kee yaa Waaqayyo gargaaree karaa hundumaatiin gargaaree gara gaariitti nama geessu, kan akka kee humna jabina namaa ta'u, kan akka kee sammuu namaa saaqu, kan akka kee qalbii namaa gara gaarummaatti kan deebisu, kan akka kee hin adda addaarraa nama hiikee nama bilisoomsu, hin argamne hin argamus argamuudhaafis immoo hin danda'u. Ati barabaraan amanamaadha. Ati barabaraan dhaaboo qabeessa. Ati barabaraan hojjetaa beekamaadha. Gooftaa koo inni hojii irra jirtu ammas hojii irra jirta. Warri hojjetamuudhaaf dhufne gooftaa amma fuula kee dura jirra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin karaa barbaadeen akkaataa barbaadde ammayyuu jireenya keenya hojjedhuuti nama guutuu nama gahaa nu godhan. Akkuma jarri sun gooftaa waa'ee mucaa jaamaa sana eenyu jedhanii waan baay'ee odeessuu barbaadna lakkinnuu nama guutuudha waa'ee isaa isuma gaafadha akkuma jedhame maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan baay'eedha warra namoota gahaa ta'an akka taanuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Wanti lafa kanarraa gooftaa olii kan nama dha'u waan baay'eedhaan olii kan nama bulaan waan baay'een lafa kanarra jira warra isa mataa ta'e gara Kiristoositti dubbii sagalee kee ayyaana kee kallattii irra guddachuun isaan irra jiru warra guddatanii si gammachiisan akka taanuuf ayyaanni kee nuuf dabalama. Amma immoo yeroo kanatti dubbii kee nutti dubbataa jirta akka si dhageenyuuf immoo nu gargaari maqaa keetii jedhii ameen. Kaleessa waan tokko irratti warra hin turre waliin ilaalaa turre irraa dhiingaddaa waan gara biraa irratti ilaalaa turre kaleessa garuu waa jalqabneerra. Xumura ija gaarii qabu kanaachi immoo xumura ulfina gaarii qabu bira akkamittiin ga'uu dandeenya ishee jettu kaleessa waan baay'ee irratti haasofneerra. Amma isa keessa waanuma lamaan tokko yeroo qabnutti dafee isinitti meetan eega sanaatii booda yeroo kadhannaa qabaan dhagatii ta'eef Waaqayyo immoo nu gidduutti immoo hojii isaa hin hojjeta. Isheettee nabadaa ofirra kaa'u isheen jaallu giddii mataanaan malee jettii gara dullumaatti dhufnaan malee ofirra kaa'u isheen jaallu kanaafi qalabatii gaaf tokko qalabatii otuun akkasii lallabaa jiru tophennaan nama gidduu na jalaa buute. Fuudhee ji'a lammaffaatti eega sanaa boodaadha manaa nama kooxxallaatti. Waggaa 20 qabadhee erga fuudhee galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Mana sarii immoo gaaf tokko akkasa jira naan tophennaan kishina jalaa jette. Fuula kana na qannise gatii ta'ee fira na jalaan teessu. Siyaa fudhisu naan jedhama. Nyaatta. Qalladhee fiiguufiin koomman badee. Galanni saafa ta'u. Isuma kaleessaarra waan baay'ee kaleessa olee jiraan irraa amma dafee ta'an ishee kana keessatti dubbadha. Xumura gaarii bira kanaachi immoo xumura ija qabu Waaqayyotti gammadu nuufis milkaa'ina kan ta'u bira ga'uudhaaf maal gochuu qabna isa jedhu baay'ee isaa obboleessa keenya Waaqayyo ganama godhee nutti dubbataa ooleera. Ameen. Dhugaa gooftaa koo waan tokko isin jedhee sagatti darbaa. Ilaamee irraa keessan. Kaleessa ishee kana dubbadheera. Yeruma gara waldaa dhuftamme hamma isinii danda'ametti duukaa bu'aati waa qabadhaa boriif isin gargaara. Ishee kana gatina. Ishumaaf ta'e lamaan tokko sirriitti dubbadha baay'eedha kan qabadhee jiru isaan kiyyaa lamaan tokko lafee sirriitti dubbadha. Xumura gaarii bira ga'uudhaaf waan gochuun nurra jiru. Dhugaan wangeelaa si biratti akka kabaja hin dhabneef of eeggadhu isa jedhu dubbadha. Dhugaan wangeelaa abbaan argattan daftari isa kanaa dubbistuu Qorontos 2:17 dhugaan wangeelaa akka si biratti kabaja hin dhabneef of eeggadhu. Mee isin wachumarraa otoo barreeffattaa jirtanii gidduutti ishee kana naa jedha. Nama simbira jiru harkanaa qabaati dhugaan wangeelaa jedhaanime. Inni si waame jedhaanime.
inni gara jireenyaatti si fide kun jedhame si biratti akka inni kabajan dhabnee fedha Waaqayyo si haa gargaaru jedhaani. Argataniittu nuyi akka warra Waaqayyo biraa ergamanitti karaa Kiristoos fuula Waaqayyoo duratti garaa guutuudhaan dubbanne malee akka namoonni baay'een dubbii Waaqayyoo mi'a harkatti gatii dhabe fakkeessanitti miti. Ameen. Era seerichi waan baay'ee of keessaa qaba. Waan kutaan kun dubbifameef amma isa bira hin dhaqu. Garuu tokko iddoo kanarraa isin jechuu barbaada. Maqaanuma Gooftaa Yesuus Kiristoosiin baratti ariifan yerootti ariifan akkuma ganama obboleessi keenya waan baay'ee kaase guyyaa kaneessaas namoonni maal ta'aa jiru attam ta'aa jiru jedhee waan baay'ee kaasaa ture. Har'as kallattii baay'eedhaan dhugaa wangeelaa kana. Ameen. Edamee Afrika warri kan beektu warri kan immoo kan dhaga'uu dhiisuu dandeessu. Durmee abbooliin keenya warri jalqabaa argeera nama xinnoo ta'e nama naannaa keenyatti wangeela qabatee dhufe argeera. Akkas jedha yeroo deemu laaftoo jalankootiin jalli ishee bakkeedha qaalluuttiin sagadin barri ishee darbeeraa jedha. Ameen. Yeroo sana eessa dhaabatan akkas jedhu tabbi tokko mana abbaa koo galarraa tabba tokko jira. Tabba sanatti barii ganamaa ol ba'aniitu yeroo sana akkas jedhan gamanaa isheen mana keessaa waa hojjettu. Sassaabaa naa fidaa jedhanii seetana keessaa yaasu. Jechattii bakana duwwaa jedhu. Isa duwwaan momini asitti gaafa du'eessitti dubbadhee ta'e hin beeku. Naannaa 97 haa ta'u 98 keessa ta'e yeroo isheen marraanfadheera xinnoo tutturee dhagatii ta'eef. Maatii tokkotu guutummaadhuma maatii isaaniitu qaalluudhaaf aarsaa ta'u. Maatiin sun nama 18. Namni 18 baay'een nama 18 keessaa namni 15 waggaa waggaatti aarsaa ta'a nama 3 duwwaa ta'e maatii tokko keessa. Nama 3 duwwaa ta'e. Isaan keessaa mucaasheen tokko mucaasheen durbaa tokko hangafadhaa garuu hindi ija isheetu jaame. Iji jaamnammaa ittiin jedhanii ayyaanni jaamaa hin fudhatu ittiin jedhan. Sababii kanaatiif firri ishee tokko immoo jarrasiin karaa sabbataa kanadha yeroo obboleessi sun nutti himu. Gara sabbataa kanadha maatiin suni yeroo isatu dhugaa nuu ba'e. Mucaan durbaa isheen iji ishee jaame kun firri ishee gara adaamaa kanatti fudhatteetu achi adaadaa ishee bira teessi. Isheetu gargaara. Otuu achi teessu warri ollaa isaanii Gooftaa amanan. Isaan immoo maatii kanaaf adaadaa ishee kanaaf dhugaa ba'an. Adaadaan ishee immoo gaafa amanan mucaa kana sin amansiisan. Obboleettiin durbaa kun waa'ee maatii isheetii gaafa iyyafattu namni 15 dhumaniiru. Nama 18 keessaa ishee wajjin nama 3 duwwaa ta'a. Achii booda nama tokko kadhatte maaloo adalaa kee obboleessa koo isa hafe kanaaf abalu jedhama xalaanaa barreessi Yesuus Kiristoos malee karaan hin jiru jedhiitti naa barreessi. Waraqata kana barreessiste nama obboleessa ishee kana bira dhaquutti ergite. Obboleessi ishee muuxannoo baratee ragatii ta'e waraqatattii kana dadachaaseetu dubbisee kiisii isaa keessa kaawwate. Iddoo isaa amma dubbachuun barbaada. Iddoo ta'e tokkotti wanti ta'a ture waan baay'ee isaan ulfaata amma isa keessan seenu bira darba. Iddoo ta'e tokkotti aarsaa ta'uudhaaf deemaa jira. Yeroo aarsaa ta'an kana marfee ta'e tokko waraanam walan
akkana nuun jedhetti achi deemaa jira. Sabbataa kanaaf hidhamee eessa ga'eera oofamee dhufe makiinaa irra taa'e ijoollee baay'ee wajjin deemaa jira. Isaan keessa waraqatattiin isheen maqaan Yesuus Kiristoos irratti barroofte kun ergaan wangeelaa luqqisiin adda addaa irratti barraa'e kun kiisii isaa keessa jirti. Dhufanii eessa ga'aniiru warri hoolota keessa beektan naannaaluma saadamoo kana gaafa ga'ani inni fuudhee deemaa jiru akkasittiin jedhe. Akkuma sina manaa qabnee manaa kaanee qabee wanti ta'e tokko sirraa nu gubaa jiraa jedhe. Ameen. Dhugaa gooftaati iddoo aarsaa dhaabadhee sin sobe. Tan jabe luba milkii isaa gaafadhaa barbaaddan. Wanti ta'e tokko sirraa nu gubaa jiraa jedhe. Hennaan namichi of hin beeku fajajee deemaa jira. Garuu gaafumaan akkas jedhu wanti ta'e tokko na gadhiisee qajeelee. Yeroo manni na gadhiisee qajeelu na sakattaa naannoo waa tokko iyyuu narra jiru waa tokko iyyuu na harka jiru jedhe. Lakki wanti ta'e tokko sirraa nu gubaa jira jedhamas. Yeroo miizan xaabiyaa ishee hoolotaa gaafa ga'an akka waraqatattiin kiisii isaa keessa jirtu yaadate. Ameen. Enna isheen isin gubaa jirtu ishee kana dhalatanan olin kaasin gad deebisenna xaraphelee makiinaa irraa utaalee irraan olee galmeelii fiigee qajeele. Ajjeefamuu aarsaa ta'uu dhaqaa jira. Achiiti as dhaqee achi dhaqee iddoo dhaqee ma dubbachuun barbaadu achi ulaa sa'aatii 6 mana ulaa sa'aatii 7 ani laaqanaan manatti galeera. Lubni milkii ishaan immoo wajjin hojjenna inni immoo waajjiratti hafe. Otoo inni waajjira keessa taa'aa jiru namni dhoqqee horiitiin dhiiga daddaatiin yoo xinnaate iddoon 7-8 qalamee dhiigni keessaa fuudhame. Mormi isaa tarsaa addanni isaa tarsaa iddoon dhiiga baasu baay'een isaa tarsaa achitti immoo dhiiga sanatti immoo faashaatti godhamne dhiiga sanatti immoo dhoqqee horii dhoqqee harrootaan waan adda addaa kanatti godhaniin fooliin isaa ofitti ni mammutu waan inni nyaatu amma isa dubbachuun barbaadu waan inni nyaatu waan gara biraan dhufee biiroo torsee warra pheenxee ani du'aafan deemaa jira. Isin bira immoo jireenyatu jira. Ni harkana qabaameen. Ennaan lubni milkii ishaan dafee fireef na qaqqabi. Namni tokko dhufee biirootti ol galeera. Homti danna isaatii hin ciincaa'e. Isan laaqana nyaataa jiru dhiise fiigee yeroo inni waajjira dhaqu. Intaa fooliin mana keessaa waan gara biraa ta'eera. Kadhachuuf itti kaane. Seexanni iyyee keessaa yaa'e. Gaafa seexanni keessaa yaa'e hiikamee gaafa jedhu yeroo jalqabaasaaf waggaa 7 midhaan fuudhee afaan kaa'e. Afaan kaawwate. Ameen. Ameen. Booda annan darraan inni maal goone gaafa waraqatatti ol fuudhe ijoollee warra pheenxee achi ol ka'e. Yaa warra pheenxee isa baattanii jirtan kanan beektanii anillee guutummaa isaan baadhemini isa kana keessa luukittiin irratti barreeffamteetu anaan du'a jalaa butee na baase. Haleluuyaa. Isa kamtu ani dubbattanii warri biyya kana isa as keessatti barreeffame keessa ishee luukii irratti barreeffamteetu du'a jalaa butee na baase. Ilaa mee jedhe alalaa keessan mee jedhe waan barbaade isinitti haafu waan barbaade isinitti faguutu irratu isa kana mataa keessan jala mataa keessan galarratti iddoo guddaa laadhaa fi malee hiriyaa keessan hin godhatinaan. Haleluuyaa. Eegasii booda birrii walitti buufne ana addaa goonee fi gara waggaa tokkoof wayii booddee
Salaam mulu wangeelii gaafa ninaanna Finfinnee kana keessaa gaafa achi tajaajilu dhaqu otuman tajaajilaa jiru fiigee nama dhufe silayyuu furdi namaan hin qabaamini anuma jala lixee shaatkoon hanga tiitirra na kaawwate የነፍሴ አባት ናት። ሃሌሉያ ወቶ አርጋኬው ከቢዋ tokkon si eebbisa maqaadhuma gooftaa Yesuus Kiristoos inni abboota keenya seenaa isaanii jijjiire inni lafa onaa keessaa kaase inni owwaararraa hurgufe inni daangaa keenya bal'ise inni abaarsa nurraa cabse beektu namoonni baay'een diinni seexanni maal akka isheen nama gootu maal akka isheen nama irratti hojjettu maal akka isheen nama miidhu inni sana jalaa si baase wangeelli jireenyaa kun dhugaan jireenyaa kun dhugaan olii ergame kun ganama boreessi keenya dubbateera xalaa jedhee dubbateera xalaan olii sii dhufe Haka kedo kola peke na kaito kugala wako tolkami ija ke morra nabus paya bagadana baba. Amen. Akka nama baay'ee biratti akka qodaa gabaadha beekka ta'e si biratti gabaa hin dhabin. Mana kee keessatti kabaja hin dhabin. Mana kee keessatti waan irratti wal hin gahin. Waan addaa yoo argatee wangeelli iddoo hin dhabin. Wangeelli kabaja hin dhabin. Yerootti wangeela nyaattu hin dhabin. Yerootti wangeela dubbifattu hin dhabin. Ganama ciree bariifattee wangeela hin irraanfatin. Guyyaadhaa kana bariifattee yerootti wangeela nyaattu hin irraanfatin. Kan kana yeroo daddaatti waan addaatiif waan foon keetiif guyyaatti yeroo sanitti deebite guyyaatti kana yeroo tokko ilaaluu hin dadhabin. Ija kee walirra buusu waan sii kadhataa jira. Ragadiina Moosheeniyaas. Amen. Maal harka keetti ol qabii abbaa keetti harka abbaa koo jedhime. Wangeela jireenya. Dhugaatu waaqarraa naa mul'iste kana. Na harkatti gatii hin dhabin jedhin. Jechisa keessaa natti dubbatamu jedhi. Ergaan isa keessaa gara koo dhufu jedhi. Ergaa nama dadhabaa na biratti hin ta'in jedhin. Ergaan kun ulfina qabeessaa. Mana koo jijjiireera. Nama dadhabaa nama jabaa na godheera. Nama jooraa nama ulfinaa na godheera. Mandara jallootaati butee na baaseera. Abbaa koo jedhime mashi. Anaaf situ wal beekaa. Akkamitti akkana nama na gootee jedhin. Seenaa wajjiniin qabnaa jedhin. Oolmaa wal biraa qabnaa jedhin. Waliin dagannu jedhin. Kanaaf iyyuu dhime. Ergaan jireenyaa kun na biratti kabaja qaba jedhin. Ameen siifa godhu Waaqayyo. Akka nama baay'ee biratti qodaa gatii dhabe ta'e መቀለጃ መተረሻ በሆነበት በዚህ ዘመን አባን በርባደ ገነም ቦለስኪያ ዱባታ ገለፌዳ ሸቲ ገረማር ሸቲ ከተ ኢማፎን ሸቲ ኢማዋን ለፈራ ዱዋና ዱከና ገዲቲ ባረነም ወንጌለ ከኖሪ ገጀጀልስቱ ከሰት ሲብራቲ ገሩ ቢላ ቀረማታ ሲብራቲ ገሩ ቡሩ ሰጀባሃታ ሲብራቲ ገሩ ሰሆጆቼቱ ሃታ አርከኬ ወጅሪን ታይ አሜን ሲትደረሱ አተቆዱ ዋት ሲደበለ ከነመራ ከረከብቲ ለማፋታ ቸርቱ የሮቶኩ አኮኮት የሮኑ ይገልገለ ተጃጅሉ ማነ የሮኒ ጉያተ ተጃጅሉ ይላልቲ ጋፍቶኮ አናፍ ኦፖሬሽኖችን ተጃጅሉ ገለቢ የመንዲ ከነ ኮንፈረንስ ደምነ Reettiin saadii tokko immoo ilmoo sadii dhalti. Nuyi deemneerra reettiin kun watuma gibbii keessa dhaabatan dubbe naachuutti duute. Akka aadaa naannaa sanaatti immoo horii duudaa hin gatan jedhanii
yookaan gajaraadhaan yookaan billaadhaan tarsaasanii iddoo tokko tarsaasanii malee fayyaa isheen gatanii loluu sana keessa ammallee jira ta'ee dhiifameera ta'e hin beeku. Akkoo reettii kana harkistee dhattee daarii daggalaa keessa bukkeetti hidhattee achitti gattee Yesuus Waaqni mucaa koo abdii, Waaqni mucaa koo Efreem, Waaqni mucaa koo Mirreessa achi konfiraansii fudhattee gara biyya mandii dhatteetta. Ana jaartii dadhabduu warra keenyatti agarsiisuu qabda. Anumna wangeelaa kana nan amana. Maqaa Yesuus Kiristoosiin reettii kana silaa gajalaa fuudhee dhufeera miila ishee tokko tarsaasuudhaaf. Amma garuun tarsaasu ati waan barbaadde godhi harka kee irratti natti agarsiisanii manatti galan. Isaanii maasii keessa turee manatti ol deebi'u reettiin ogibbii keessa. Ameen. Ameen. Kan isaan akkas godhan ulaa sa'aatii 5ti. Ulaa sa'aatii sabatti. Malumaan naqabdi mana kana keessa. Dhaggeeffadhaatti nagaa yaada biqaa durbaa sagaleen koo jirtu. Elaagaa yeroo sagal ulaa sa'aatii 5 akka kana godhanii ulaa sa'aatii 9 yeroo isaan manatti deebi'anii galanii namichi tokko magaalaa guutee jedhamtu keessaa morma isaa kana billaadhaan of fixee fuudhanii mana kiimitti deemaa jiru. Otoo mana kiitti fuudhanii deemaa jiranii akkoommoo reettii isaanii uffatanii gara karaatti gadi ba'aa jiru. Yeroo isaan gabbaa jiranii namicha fuudhanii darbaa jiru. Yeerattu ijoollennaan waan isaan beeknu lubbuun keessa jira garuu mormi isaa citeera. Kanaatiif Waaqni inni hundaa danda'u garuu na wajjin jira jedhanii akkas jedhan. Ameen. Ameen. Baga nagaa si deebine haadha. Baga nagaa si deebine. Fidaamee manatti jedhani. Nama kun gororroo kun citee isa gaa gooftaan akka fuudha. Achi ol gashanii akkas jedhan. Waaqni sila reettii du'aa kaaste. Ameen. Waaqni sila maal kaaste? Amma immoo nama mormi isaa cite kana keessa seexana ofii saqalchiiste keessaa naa baasiidhan. Mormuma citaadhaan anatu qalee anatu akkas godhee jennaan seexana keessaa baasanii isa kana immoo jalatti walitti hodhaa jalatti keessaa seexani keessaa baateetti jedhan. Namichi yeroo murtaa'e booda waldaa mana isaatti bane. Ameen. Maaloo maqaanuma gooftaa Yesuus Kiristoosiin wangeelli dhugaa kun si biratti ammayyuu kabaja haa argatu. Saamuun isa duraa 15 gaafa 23 irratti dubbifattan akkattiin jedhee Waaqayyo Saa'oliin yaa Saa'oliin ati sagalee koo tuffatteetta ani immoo sin tuffadhe kana tuffattee tuffatamuu jalaa Waaqayyo si haa baasu. Ameen si haa baraaru Waaqayyo. Inni lammaffaan kanatti dafee dubbachuu barbaadu. Waan irraa dhumni kee akka bareeduuf galgalli kee akka jagolatuuf anatti gochuun sirra jiru. Waan irraa adda ba'u sirra jiru irraa adda ba'i. Ameen. Izraa boqonnaa 6 lakkoofsa 19:22 dhagaa dubbifadhaa. Izraa boqonnaa 6 19:22 dhagaatii dubbifadhaa. Akka jedhu iddoo kana keessa sagalee Waaqayyo sabni biyya boojiitu hidhachaani isaan dhufanii dheeteeka sanaa wal haasaa baay'ee haasa'e xuraa'ummaa warra ormootarraa waan ormoota biraa fudhatanii dhufan hundumaarraa adda obbaasanii. Ameen. Siyaa gargaaru. Ameen jechuun dhiistanii galtanii gabaarraa Waaqayyo gooftaan isin haa gargaaru. Gara ishee sadaffaatti dafee darba kanarran turu. Inni gara biraan galgalli kee akka jagolatuuf akkas xumurri kee akkasii miidhaguuf mul'ata addaa qabaadhu. Ameen jettu. Ameen. Mul'ata maali? Yohaannis 6:9 sagal abbaan tokko naa dubbisa. Yohaannis 6:9 yoo kan argate Yohaannis 6:9 yeeshoo gila. Dhaggeeffadhaa.
buddeena garbuu shaniif qurxummii lama qabu tokko as jira. Garuu namoota baay'ee kanaaf kun maal godhaa jedha. Ameen. Ela shekana waan tokko dafee sitti himu. Jaroonni kun gooftaa Yesuus Kiristoosii wajjin jiru. Iddoon isaa lafa onaadha. Yeroon isaa yeroo rakkisaadha. Warri kaanii eessaaf finna? Akkamitti danda'ama? Maal ta'a jedhu? Hundumtuu gaaffii adda addaatti galeera. Yesuus Kiristoos waan xinnoodhaan waan guddaa hojjechuudhaaf seenaa baraa barootatti darbu seenaa addaa kaa'uudhaaf iddoo sanatti waa hojjechuu barbaadeera. Ameen. Sagalichumtu akkana jedha. Innumtiyyuu waan gochuudhaaf jiru beeka ture jedha. Inni waan gochuudhaaf jiru otuu beeku namoota gaafannaan inni kaan gabaadhaa bitama moo inni kaan magaalaadhaa bitama moo inni kaan eessaa bitama gidduutti mee namichi Indiriyaas jedhamu kun akkana jedhe. Yaa gooftaa haa ta'u iyyuu malee mee jedhe xinnoodha garuu namni waa qabu namni harkasaa keessaa waa qabu addana jira. Ameen. Ameen. Namni maal qabu? Qurxummii lamaaf buddeena 5 namni qabu as jira. Inni immoo mucaa tokkodha. Harka nama tokko keessa garuu waa jira. Ameen jedhina harkaa fuudhi. Warri kaan waan baay'ee odeessaa jiru. Inni garuu isa nama harka jiru argaa jira. Isaan kadhatu arganii Yesuus dubbachuu barbaadu. Inni garuu nama harkatti waa arge. Waa tokko siin jechuu barbaadu. Maqaa nama gooftaa Yesuus Kiristoosii isa ollaan keen argin Waaqayyo jakee malee waa sitti agarsiisa. Isa jaarsi waldaa tajaajilaa lub eenyuun argimme ishee kadhatu waa tokko si eebbisa. Har'aa qabee Kiristoos Yesuus ija kee balee isa Yesuus irratti waa hojjechuu barbaadu. Akkati Yesuusii wajjin wal agarsiisuuf si haa gargaaru Waaqayyo. Ameen. Ameen. Kanaan dura sitti dubbadheera. Abbaan koo dur walitti qabaa akkasuma namni kansa hiiqamu bara walitti qabaa boori sassaabaa. Jaarsa waldaa ta'etuma jiru nan aarsa gatii ta'e baay'ee jallina akka qaliina koo kan baay'ee jallina nan harkisa mucummaa kootti. Ababbaani gurbattii makana Waaqayyo waa tokko godhee utuu narraa kaase. Imammaan immoo karaa mana boroo naannessiteetu isa aadaa durii sana warri beektan abbaa manaatiif yeroo ijoolleen manaa baatuti waan maddaa cafaqanii abbaa manaa afaan kaa'u warri durii. Akka sabara kana hiiqibaa akki ittiin jedhamne. Beeka xinnoo ta'e waan harmeen koo abbaa kootii gootu akaakayyuu koo irrattis immoo argee. Ababbaan asiini uleen mannatuma. Imammaan immoo akkas naan jetti. Ifuu naan jetti. Isheen maannoo ifuu hin jettu isheen. Abrahaam naan jettu. Abrahaam hin nawaam. Abrahaam ani waa'ee kee otuutiin dhalatina Waaqayyo abjuudhaan waan itti agarsiise har'a na gubda malee bori moosee na gubdaana. Ameen. Har'a eenyuun gubda malee? Har'a naanna gubda malee bori moosee na gubdaana. Kanaaf maal gooti mana boroodhaan naannessiteeti yeroo ababbaan achi tokko kottu nani isarraa hafe. Karaa buna mana boroo buna keessaan naannessite elaa ishee kan afaan kaawwadhu naan jetti. Yoo gabaadhatte buskutii namni natti laate immoo fudhatee na bada. Buskutii naa bittee dhufti. Hin mana sossobdi mamman maal naan jetti. Abreekoo naan jetti. Har'a mana guggubda. Har'a ulee sirra jira malee bor Waaqayyo yaada addaa sirraa qaba. Ameen. Ani isa isheen jettu naaf hin galu. Ani harkannoo kan deetan otuma maatiin keenya waldaa keessa deebi'anii ani harkanan dhaqee ta'an yaase jedhaan bulan. Sirba koo shaka. Imammaan immoo achi deebite jette yoo sirba dhageessa yoo maal dhageessa
isheen narreebdu jaalalumaan na qabdi ababbaan uleera natti fiiga ababbaan eekkamsa natti fiiga yoo barbaade na abaa yoo barbaade maa jedhe himma wacaachisuu kooti himmini himma ammaan garuu waa faadha keesse eega sanaatii booda erga faadha keesse jettee boodamu ifuu koo jettee ofitti na qabdu waaqayyo ishee si rakkistu kanas basaq sirraa naa godhaa harkanarra keessi maddii koo kanarra dhungatti akkammaa kana ishee kun akkas walitti hin gadhetin ishee hossettuu wayiti yeroo sana keessa ofitti na qabdi na dhungatti na jaalatti na sossobdi kana wayyaa daanaa bittii maal jetti ilaame maalumaaf na wajjin rakkattaan jedhe yaada waaqayyootu kanaasi wajjin hojii bal'aa qabaana harka kee ol qabee waa tokkon siin jedha dhaloota isa namni hin argine arguut siyaa godhatu waaqayyo ameen jedhika mana keessatti isa waa argu dhala isaa irratti isa waa argu harkan rafee isa waa argu waldaa kiristiyaanaa keetti isa waa argu isa waa adda baafatu waqa marka kee waa tokko si eebbisa payyaa magatiina ameen maalotu isa kana sin rakkisa asumaan an ergaa koo sitti dubbatataa deema yaa waaqayyoo jedhime barri koo kana boodaa jedhime namumti gatii jiraateef jiraachuun barbaadu namumti gatii hojjeteef hojjechuun barbaadu namumti gatii waaqeffateef waaqeffachuun barbaadu yaa abbaa jedhime ka keetti qabe yoo na ilaalaan boojimma jettee jetta ta'e siin ta'u amantiidhaan jetta yoo ta'e garuu sii ta'a yaa abbaa jedhime harraa qabee jedhime waan nama keessa jiru arguun barbaadae akkumaan iyyuu jedhime namatirraa bor yaada qabdu waan ati hojjechuu barbaaddu nama haala sii mijeessu ta'uun barbaadeni ameen kanaan si adibu waaqayyo dhala keef si adibu waldaa keef si adibu iddoo aarsaa kanaaf si adibu magaalaa kanaaf si adibu mandara keessa deemtu keetti si adibu isa namni bira darbe sitti agarsiisu waaqayyo isa biyya rakkisu sitti agarsiisu waaqayyo isa biyya boquu gadi baagaa booreeno ameen yaa gargaaru ameen haleluuyaa kottaa yaa jirana waa tokko murteeffanna andugaadha ofii kooti waa tokko jira jira bara kana keessa yibqaani kasii boohana ifa nagaa yaa waaqayyo kana booda waama adduma na baafadhuuf jiraani jira waaqayyo barattiin wariifatteetti waan baay'een isaa wariifateera maaluma isaan tokko eegattee deessamu yeroo kun yeroo waan nyaatammini yeroo kuma walitti qabammini yeroo waan dhiibammini yeroo waan qoodammini yerootti yaa waaqayyo waan adda agarsiisi jedhanidha yerootti yaa waaqayyo waa addanaa baasi jedhanidha ameen si gargaaru waaqayyo akkuma kana ameen Luqaas 19 soddomii shanii qabee hamma 44 gaafatanii bifattan Luqaas 19 soddomii shanii qabee hamma 44 gaafatanii bifattan gaaf tokko Yesuus Kiristoos gara mandara Samaariyaatti gaafa ba'ee qajeelu namoonni Yesuus Kiristoosiin simannaa addaa gochuudhaaf inni kaan muka meexxii lafaafa inni kaan inni lilcha inni kaan lafadhaa inni kaan immoo mabbadaddaa jedha gammachuurraa kan ka'e akka godhan hin beekan Yesuus Kiristoos garuu isaan wacaa jiran dhiise wayyoo ya magaalattii kanaa jedha isa waaqayyo siif gochuudhaaf jedhu ati hin argine namoota akkasii dhibee nuuf akaasu ameen jetta warra wacanii wajjin nama wajjine nama warra fiiganii wajjin nama fi nama dhaabatee waa adda baafatu shee kanarra deebi'een seebbisa ammayyuu ifa manaa godhaaf meeqa akka keessa waliin qabsiisu got maqaadhuma gooftaa Yesuus Kiristoosii nama waa adda baafatu si haa godhu waaqayyo kanaan dura isinitti meera ta'ee yaadadhu gaafa dhufe yeroo lama akkasumaan akkasii dhufe natti fakkaata gaaf tokko irratti as iddoo tokko tajaajilaa deebi'a asuma naannaa Gabriel ganatti moo ganatti yoo isheen jalaa bade naannaa
makiinaa keessatti rafee minibaasii tokko keetti tajaajilarra bulee galaa otoo hin jiru konkolaataa keetti gaafa rafu otuma rafaa jiru saaxinii reeffaa dhufee kastiin dura deema. Saaxinii reeffaa dhufee kastiin afaan natti banee. Yesus sun hirriba keessaa gaafan utaalee achi hojjedhu makiinaa keessa kan jiran baay'een isaanii warras akkas godhatan duwwaa. Achi keessa akkuma jirutti namni amane keessa jiru. Ija koo walitti deeffannaan ammas saaxinichi deebiirratti dhufe. Otuun arguudhaaf nyaachisaa dheedhee makiinaa keessa maqaa Yesuusi, maqaa Yesuusi, maqaa Yesuusi boolli na nyaachuudhaaf jettanan antee peente ziman naan jette namichi tokko. Mini rabbishenaan maal nu jeeqa kuni baxiffi hacoolaa hannu ziman bakkinaan jedhe furdaa tokko. Naa coolte maleessa anatuun arguuf hin nyaachisu jedhe. Himan abboo nun nyaat otuman jedhu irraan gadee kellaa dabarsanii sa'aati iddoo jedhamtu irraan gadee sana gaafa geenyu minibaasiin isheen ittiin deemaa jiru minibaasiin keenya gommaan lama shattennaan irraa qajeele makiinaan keenya akkas ta'utti kaanaan si argadheera si qabadheera na nyaattu enna gittin miilanyu sibiila ishee lafatti goote akkas jettee dhaabatte akkas jedhe namichichi yaa beentichaa baga makiinaa keenya keessa jiraatte nu oolfattee taa'e. Siin jedha Waaqayyo nama furmaataa si haa godhu. Ameen. Buddeenuma duwwaadhaaf lafa kanarra siin kaayin. Waanuma darbu duwwaadhaaf ameen jetta. Maal harka keetti ol qabiti abbaa jedhame. Harraa qabee jedhame. Jireenyuma itti gammaddu jiraachuun barbaadaani. Oolmaalumatti barbaaddu ooluun barbaadaani. Amen. Abbaan koona nyaatamuu na oolche jaras nyaatamuu oolche. Sila baxiffi hacoolaa haallee naan jetti. Amma immoo akkas naan jette. Yaa peentichaa baga makiinaa konkolaataa keenya keessa nuu jiraattette. Sila utuutiin jirtu ta'eeti. Gudii taanee oolle dhumnee oolle. Yaa peentichaa waaqni kee dhuguma inni waaqadha jette. Hidhaadhuma dana keessatti birrii fufurdaa baattee jirti. Hooshee kana fudhuu gadi lubbuu keenya hooshitee taa'e. Ameen. Egaa ishee gara suutu malee sitti hima. Iddoon tajaajilaa bule gooftaan si haa eebbisu nagaan gali naan jedhani. Isa sanatti immoo rakkinatti gadhiisee hidhaa ishee natti laachise. Ameen. Ofumaama waan baay'eetti mataan dhukkubsati ati nama furmaataati. Mee an nama furmaataati jedhime. Hojiin qaba lafa kana irratti jedhime. Waaqayyoon haa wajjin hojii qaba jedhime. Ameen. An sila kani makiinaa keessatti raffise yaariidha. Sababiin isaas halkan guutuu tajaajilaa bolee namni meeqa fayyadam birriinaan barbaadachuu naannoofname. Garuu akkaataa isaaniitti namni jalana tiraanspoortii kaffaltee dhufte tiraanspoortii sii kaffala namaan hin jedhu qancarroo kana. Hagan jedhe warra gara biraatti guurtu malee warra kan keessaa beektu. Ameen. Inni gara biraan fiddamaan fidduu jedha. Gurbaa tokko takkana nuun jedhe warra danaallee maan jettani tajaajila dhufeeti. Tajaajiloon nuti warra waldaan abbaarii kana keessa jirtu kun xaasaanuma makiinaan irra ba'e fakkaatti kan warra sanaa immoo timaatii dha'uudhaaf jedhe fakkaatti. Waa gargaaru waaqash. Waa tokko siin jedha. Ameen. Bakka kan keessan isinii fudhata. Siif immoo barri dhufa anaaf siif. Ameen. Dhugaa. Laguma isheetti geessitu wallaalee malee
konfiransii irraa ergan hoolaa firee fi hindaaqqoo konfiraansiitti funaanutti ka'e waggaa 40 miti. Achuma fuuti gara isheetti geessitu hin beeku. Hinditti. Abdiin na biraa fudhatee ammoo hiika himmaa. Seera uumamaa 37 lakkoofsa 21 irraa akkana jira. Seera uumamaa 37 irraa akkana jira sagalee Waaqayyoo. Obboloonni isaa kottaa hin ajjeefnaa jennaan maal abbaan argattan dafaan argisaa meeshikan 37 seera uumamaa 37 inni wanta qabu hundumaa wajjin baqatee laga Efraaxis Roobeen garuu kana yommuu dhagaye kottaa lubbuusaa hin balleessinu jechuudhaan harka isaanii keessaa oolche. Ameen jedhika. Ela obboloonni hundumtuu yaada tokko irratti walii galan inni garuu gidduudhaan galagale yaada Waaqayyoo argate. Ameen. Rakkoo gara biraa kan mataa isaatii yoo qabaatu malee namichi kun gurbaan kun garuu akkas jedhe warri kaan hin ajjeefna maal goonannaan lakkii ijoollee jedhe kottaa hin ajjeefnu. Anoo yaada gara biraan qaba kottaa gurgurannee jenneetu warra gara biraatti gurgurannee birrii isaa hirmaannaaye. Maqaanuma Gooftaa Yesuus Kiristoos waa tokkoon siin jedhe bara namni jalloonni waan addaatiin walii galan siin immoo nama furmaata godhee si haa kaawwatu Waaqayyo. Ishee kan harka keessa naa qabi waa tokkoon siin jedha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos waldaa keessatti nama furmaata. Nama waldaa jeequ sin godhin Waaqayyo. Nama saba jeequ sin godhin Waaqayyo. Nama furmaata fidu si haa godhu Waaqayyo. Nama hiikamaa si haa godhatu Waaqayyo. Maaloo tokkana jedhime yaa Waaqayyoo jedhime. Ana biratti jedhime. Mul'anni kee adda haa ta'u jedhime. Ameen. Warri kaan hin ajjeefnaan naannoo boolla buufnee deega sanaatii booda warra gara biraatti gurgurannaa. Kanaatiin nama duuni qophaa'e du'a jalaa baase Yoosef immoo guyyaa gara biraa Waaqayyo seenaa isaa jijjiirraan dhufeenni immoo isaaniin du'a jalaa isaan baase. Ela waa tokko siin jedha waan atarra gaarii goote guyyaa tokko iddoo tokkotti si eeggata. Ulfinaan si eeggata. Kabajaan si eeggata. Aara galfiidhaan si eeggata. Siifa godhu Waaqayyo. Maaloo nama si bira jiru achumaan beekan inni jiraan dadhabne bakka naa jedhin harkanaa qabiiti. Of beektaa yati nama furmaataati jedhi. Haa ta'u iyyuu malee beedi. Si keessa naa jedhi. Sila faarfataanis gara sitti faarfataatu. Si keessa jedhi. Hafuura furmaata fidu. Hafuura du'a oosh. Kanatu si keessa jira jedhi. Kanaaf akka nama Waaqayyo beeke jedhi. Ameen. Guyyaa kaleessaa ganama utuu kadhataa jiruuti maaliif akka kana natti fide hin beeku. Amma mee namni suufii uffatee bareedee pirootokoolii isaa eeggatee yoo gad deebi'ee dhaqee mee ijoollee yeroo gannaa biyyii taphattu dhoqqee keessa teessee ishee wajjin taa'ee kush wanti godhame irraa bareeda. Ergaadhaa waanaan jedhee Waaqayyotu. Ameen. Kiraabatii godhatee pirootokoolii isaa eeggate dhaqee ijoollee lafa teessee dhoqqee keessa biyyii taphattu kanaachi moo adda addaa dhoqqee kana boxobbottu wajji yoo taa'ee boxobbote irraa bareeda. Harka nama si bira jiruun harka naa qabii ergaa kanatti naa himachuu mana biraan gaadha. Ulfina sirra jiru ofirratti wallaalin jedhi. Kabaja sirra jiru ofirratti wallaalin jedhi. Ayyaana sirra jiru ofirratti wallaalin jedhi. Ameen si haa gargaaru. Gaafati mee dhugaasi keessa jiru kanaaf gaafati jiraattu har'a yoo bari'uudhaa baate guyyaa bariisii qaba Waaqayyo.
Ameen. Eessi gaafa dhufe waa'ee eessuma gosa kun dubbadheera. Dubbadhe yoo ta'e rakkoon qabu. Ishee kana dizeetti dubbadheen kan marraa gara kadhannaatti galle. Isheetu gidduutti gara koo dhufe. Ilaamee fakkeenya isiitti baay'ise. Waaree kana booda akkasuma godhan malee namni nama harkaatii kophaa kanatti gatii taateef. Eessuma kootu bara isa jalqabaa kana bara dargii kana keessa konkolaataa konkolaachisa. Waajjirani keessa hojjetu amma dubbachuu isaan barbaadu. Warri kaani isa eessaa dhufu walitti qabata. Inni immoo waan fudhatee manatti galuu qabu hin dhiibama. Yeroo isaan iddoo daddalaqani yeroo iddoo isaan deemuun sanaan isaanii hin ga'u. Inni immoo mandara keessa deemee wangeela dhugaa ba'a. Yeroo manatti galuun ijoollee taanee beennu mataa isaa kanamee shaarbii tokko qaba. Waan akka fooxaa tokko isheedhaan mataa kana hidhatee. Wangeela dhugaa ba'a oona. Inni kaan nyaatadha. Inni wangeela deemee dhugaa ba'a. Namni garagalee sanaan hin jiru. Yeroo inni shumayyuu dadhabee manatti galu haati manaa immoo araqii ishee komokkomtee eeddi. Eenyutu? Isheen immoo araqii dhugdi. Manaan gubata alaan gubata. Gaaf tokko isaa gamnaan saree buchullaa saree tokko guddifateeti akkas jedhe maqaa ishee. Yoo bakkeetti gadi ba'e nama isa yaadatu hin argatu. Yoo manatti ol deebi'e araqii dhugdee eeddi haati manaa. Maqaa saree isaati akkas jedhe machaan jedhe. Waan godhu dhabnaan yeroo gabba'u machaan jedhaa gabbaa yeroo achi ol deebi'u machaan jedhaa achi ol deebi'e. Jireenyi tadhoofte. Otuma akkasitti jiraatu nuyi guddannee yeroo waaqayyotti hojii kanatti nu babbaasu gaafa ga'u naannaa 8 yeroo sana keessatti nu tajaajilleerra 81 keessa utuun mana obboleessa kootii ciisaa jiru eessumaan hin du'e nu jedhan halkan sa'aatii 5tti. Fiiganii dhufanii nu waa mana xiriirraa. Fiigaa dhanne. Yeroo dhannu qajeeshanii harka akkasii sirreessanii qajeeshanii nu jaarsa. Wayyoo eessume. Watuu joortu watuu dadhabdu. Watuu qabbaneeffatin. Lafa kanarraa dadhabdee jedhee mimmaan kun laasutti kan obboleessi koo. Gurbattiinan. Qajeeshuu dhiiste kafanuu dhiiste. Waan tokko sirreessuu dhiiste boo'insiin jedhee obsi ciniin dadhuuti si sirreessinaan jedhe inni achii miilla hidha ana siin afaan walitti qaqqabee ija kana walitti qaqqaba gogeera jaarsi otuman sirreessaa jiru otuman qaqqajeeshaa jiru dudda galagashine inni xinnoo isheetti beeka akkatti kafanaan hin beeku ijoollee dhagatiin ta'e otuman si sirreessaa jiru. Hafuurri qulqulluun olii akkas naan jedhe. Ameen. Anaaf jedhee dadhabaa ture. Anaaf jedhee waan addaarraa of eeggate. Anaaf jedhee gad of deebise. Hin facaase malee hin haammanne naan jedhe. Ameen. Maal godhe malee? Jira jabaadhaati. Hin facaase malee hin haammanne naan jedhe. Gara sirreessuu dhiisee gara girgiddaatti achi galagale. Ani waaqonnaa obboleessi koo dhufe gurbattiinana maal taateti kan keessan silaa namaan dhufuu naan jedhe. Maal godhaa jirta? Namni gara biraan hin jiru. Qaanii keenya namni dhufee maayidaa dura nan gargaartu jedhe. Otuman sossodaadhu namuma sisirreessinee harka hiinee miilla hin gurra isaatti gad jedhe eessumee jedhe na jalaan qabu. Efreem maal taate fayyaan qabdu naan jedhe. Eessume jedhe ammas na jalaan qabu. Akkasiin jedhee waaqayyoon jedhe. Hin facaaste malee hin haammanne siin jedhan. Yee naan jedhe ol jedhe. Ameen. Maal goote malee maal hin goone? Jedhi maaloo jabaadhu. Jedhi maaloo jabaadhu. Jedhi jabaadhu nama 27 ergaadha. Hin facaaste malee hin haammanne.
siin jedhannaan ol jedhe damnee isatti ni hiinerra qat irraa godhe maal taatee turte eessumennaan eessan dhaqe maalan ta'ee jedhe eegasii haati koo obbolaansa gara nama 7 boqotaniiru inni garuu amma gara yoo xinnaate gara waggaa 100 wayii keessa galeera umurii kanaatiin amma kizaaraasaa uleesaa harka isaarra kaawwate Yesuustu bara fide. Haleluuyaa! Eenyutu bara fide? Gadi jabaadhu eenyu bara fide? Yesuustu bara fide. Gaafa nuyi maatii dubbisuu biyya lannu gurbaa anaafuu bara fide jedhe mucaan biyya alaatii doolaarii gaditti guura ijoolleen iddoo fooyyee keessetti makiinaa mataa isaatii qabate kottu abbeennee mataa fooqii irra teenya. Haalleluuyaa! Isaaf jiraadhu malee isa kabaji malee isa wajjin walii gali malee isa kana namarratti an arge mi'eessuma koo irratti an arge baadiyyaa keessa joolaa rakkataa ture Waaqayyo garuu beenyaa baatee dhufe. Argachoonnaa qabdaa waa tokko siin jedha የማይረሳ እግዚአብሔር የማይጸየፍ እግዚአብሔር ዋቃ nama እንደገኔ ዋቃ nama irraanfanne namni si dadhabsiisee si gata akka harree nutti madaa'e akka harree dhukkubna adda addaa miilla ishee madeessennaan karaa irratti acharee biraa deebi'u namni waan baay'ee godha waan baay'ee nama godha Yesuus inni gatii dadhabbii kee beeku yeroo tajaajila tajaajiltu inni beeku yeroo fannoo isaa jalatti gajjettee abbaa inni jettu inni beeku yeroo namni inni kaan tajaajilatti qoosu yeroo garaa kee guutuu mana Waaqayyoo keessa dhaabattu yeroo isaaf jiraattu yeroo jallinarraa baqattu yeroo kan waan addaa hojjetu lakki anoo nama addaati yeroo jettu qaba beenyaa qaba ulfina akka keenaa sochoosu waan tokko sirratti raaja qaba galgala keessa jaarsa waldaatu qabu tajaajilaatu qabu abbaa keetu qabu haadha keetu qabu malee የካሳ ዘመን የሚያመጣ የእረፍት ዘመን የሚያመጣ ያሰበነ ነዋቶች ሲንጀዳ ሻካቱ ነመጋንዲ ሬንዶ ለቦኬ ነመጋንዶ ሃሌሉያ ገልገል ኪያርከ ክርስቶስ ኬሰት ይባጭ ገልገል ኪያርከ ነማ ኬሰት ይባዳ ኤርካን ሲቀበሰባን ጎገ ገለና አንጀ ቤሶቾስ ያርከኬ galgalli koo akka Kiristoos jetti naa bareedani. Yoo wanti natti ta'e sin ta'a yoo ta'uudhaa baate boochitti ta'a. Lamaaniifuu abdii qabna. Asitti yoo raawwate hin raawwata. Kan eessuma kootii lafuma irratti an arge. Haalleluuyaa! Naman harkaan miilla kotteessee hidhaa jiru. Utuun hidhaa jiru utuu himaan kololaasaa jiru. Beeka yeroonni mataa hidhatee deemu haadha manaa keessaa seetanni keessaa bahe isarraas waan addaarraa cabe har'a borciin baasee bashannana yeroo dargaggummaa isaa baadiyyaa keessa joora har'a immoo fooqii gamoo gurguddaa keessa taa'e Yesuustu bara fide. Haleluuyaa! Nama jabaadhu Yesuustu bara naa fidani. Kanaaf jedhime ani jireenyatti qoosuun ani tajaajilatti qoosuun ani malaalee waan addaatti qabamuun isa duraan roojii Waaqayyoo nan hojjedhaa beekaa naannoo kasaa ameen ameen yaa warra woftaatee yeroo horii kee laattee kan nama sitti mamaa tureera yeroo kee laattee humna kee laattee jilba kee laattee laphee kee laattee yaa nama Yesuusiif gowwaa taate yaa nama Yesuusiif gowwaa taate inni abshaala ta'e abbaan kee sirra jira. Ati Yesuusiif gowwaa taate inni siif abshaala ta'e mootii sirra jira. Ayresaa! Inni irraanfatu jedhime. Jedhete inni irraanfatu. Isheen kaayyoo barbaadde faarfannaan illee kennii ayeettu ati kennii keessin dhaqi. Jira yosuma utaati shubbi jedhate nama hin dhufa gaaf tokko beenyaa baate. Argeera nama baay'ee irratti warri isa kabajan mandaratti hafammini.
warri isa kabajani manatti qaa'elli isaanii raawwate miti warri isa kabajan addana irratti ameen haleluuyaa bakkibirii shalaalli maali yesuus ameen gatiin kee si harkamiinis harka jira sila obboleessi keenya faarfataa ture lapheen kee isaaf haa ta'u malee keessi kee isaaf haa ta'u malee namni baay'een namaan miidhamuu dandeessa waan baay'eedhaan miidhamuu dandeessa gaafa keessumatti akkuma sila dubbatamaa ture gaafa filannoo jaarsolii waldaa jedhani har'aa guyyaa dubbiiti jedhee baqata namni baay'een eessatti baqatta sumaanoo yesuus hojii hojjeta sumaanoo waaqayyo seenaa jijjiira nu warra baqatan mini nu warra waan daakifachii waliin dhaabbani warra yaada qajeelaa qabatanii utubaa ta'anii ameen